dhufa tokkollee sabadawa waan ta'eef dhukka irraa kaasi. Diina keessaa sitti ajajamee dhufe waan ta'eef. Dhukka irraa kaasi. Hin hordofina jalan deemina. Dhukka naif keessaa baasa. Namummaa isa mulqa. Hargummallee isa mulqa. No. Harargeen badawan qabdu. Gawwaan qabdu. Nama harargee gawwaa fakkeessu. Ummata namaa fakkeessu. Guutuusaa. Ejjennoo miidiyaa kanaan itti fudhadhaa. Shamarranis dargaggoonnis. Tokkosaa. Waan maqaa isin bareechaa waan gosa isin bareechaa malee. Dubbii qaba faadha. Oromoon kutaa kudha tokko osoo si faarsu kun sirraa hin dhaladhe si hiyyuu hawaan hin taane odeessu kun maaliin? Maaliin? Kutaan kudha tokko hargee kana bar itti sagadaa barbo. Waa'ee hargeedhaa ogaa dubbatu ni oo'aa barbo. Kamiinni waan biraa haasa'u nutti. Noolee garaadha bare qalloo wayi itti haftee dhumaatiin lafarraa duguugame. Alaa qalloo itti haftee ni duguugame wayyaan inni duguugde Oromoo irratti dhume. Sikka maasoita tana dhuftee na gaafattee jirtaas haadaan fitti dhawaa. Ituun ni hafee ni hambisanii ni duguugame. Joolle. Abbootiin teessanii nafne bar. Gosti isin nafne guutuu ta'e. Isin duguuganii bar. Oromoo irratti duguugamtanii Oromoo tana isin geessanii bar. Qaalluun ni hafe ni duguugamee bar Oromoo irratti bu'a. Ni duguugamee bar. Bar duguugamuudha ni duguugamee. Bar booduun bar waan nama tokkoo fi nama lama hammaduu kana haasawaa namni nama tokkoo fi nama sadii haduu kana ni du'e naan jaa bar maariyyoon asitti jeesse. Boo kun ni duguugamee bar boo reefka bar waraabee si nyaachuu didee bar waan shanyiin tun taate maanan gaafanne boo obboleeyyan kiyya. Maal taatan saboo akka sabaatatti saboo maraatuun tun nu dhufte sitti fakkaata saboo. Oborrichi ni hafee ni duguugamee bar. Ni hambisanii ni duguugame ni qaqqalame Oromoo irratti oborrichi qalloo. Maal aseetan boo? Shariifaan ni hafe ni duguugaman. Duuba callee jettee walitti hin qaqqabadda hoggaan siinjuu warri miidiyaa kanarraati ooftu kun maaliin? Gootawwan suuraattu harkame bar hanga suuraan harkame tana haasooyitaa barate. Shamarran sadeen bareen toon hafne bar. Shamarran haawwani manguddoon nutti nafne. Dargaggoof shamarran keenya nafne. Nu duguuganii. Ammarreessuma kanatti boo nam 19 qawwee hiikadhaayanii helikoophteraan nu bu'anii sadeen bareen tooli qabanii nam 19 boo guyyaa tokkotti. Hiriira baay'anii eegaa waashirraa. Sagaltamii tokko eegaa waashirraa hanga Jijjigaa fi hanga Soomaaliyaatti asiin hanga burqaa tirtiratti asiin diredhaa hanga Jabuutitti reefka keenya lafarra nafne boo. Isbaaltiin hundi reefkan taane hanga diredhaa waashirraa eegallee hanga achitti. Wayi natti haftee boo. Waa'ee uummataa argee haala dubbadde waan jetteef hin fanniseef gubuu naa wayyaa bara boo. Nooleen irraa duguugamee walitti qabachuu jira. Oboricha duguugamee walitti qabachuu jira. Aniyyicha duguugamee walitti qabachuu jira. Maaligaa? Narraa fafacaasanii. Ala faffaceen ala kiyya kafaceen walitti qabachuu jira. Hanga naafi hambaa rasaasarraa fi hambaa abileerraa fi iduu kiyya kafaceen walitti qabachuu jira. Arsii kiyya kafaceen walitti qabachuu jira. Wallagga kiyya kafaceen walitti qabachuu jira. Jimma kiyya kafaceen walloo kiyya kafaceen hambaa walitti qabachuu jira. Na hojii walitti qabuudha malee maaliif walitti qabdaan maali? Na hojii maraachuudha malee maaliif maraateen maali?
Makuma qofaan nu jira bar. Wanni tokko hin jirtu. Jaarsoon irraa faca'ee wal qabachaa jiran kaan irratti narraa dhumaa jira. Jaarsoo kiyyoo ta'e. Eenyutu hafe maal? Imimmaan kiyya bishaanii miti dhiigaa barba. Onneetu namachaa haadhoitu diddiga. Halkanii guyyaa goggogee osoo miidiyaa tanarraa walitti qabu wayii kumboo galata irraan fatamuu miti bar. Eenyutu kana godha maal? Akka daa'imatti waliin bohaarsaatiin walitti siiqa qabu jira jechuu kiyya yaada fi ilaalchan. Kanuma irratti kunis amantiidhaan dhufee na diiga. Waa'ee dubbadda hin fixaaboo, waa'ee qaalluu kiyyaa hin dubbadda hin fixaaboo, waa'ee ala kiyyaa hin dubbadda hin fixaaboo, waa'ee niyyicha kiyyaatis waa'ee tuu kiyyaatis dubbadda hin fixu. Dhiisi narraa. Dhiisi. Waa'ee jaarsootis, waa'ee obarrichaatis, waa'ee kana hunda waa'ee ala kiyyaatis dubbadda hin fixu jechuu kiyya. Ibidda kanan natti qabataa dhiisi narraa. Natti hin kaasin madaa. Madaa. Dhiisi meet. Eenyu beeka? Waanuma ni kontee. Ummata Oromoo dammeesse. Ummata guddaa sadarkaa addunyaatti gad deebisee gantatti naa gad deebisuu barbaada. Har'a gosa naa barsiiftaati ummata Harargee guddaa. Ummata Oromoo tolchee bargun. Kitaaba Oromoo guddaa bara Harargee jechuun obboleessa. Harargee biyya qabrii baaroo tumsaatii bar. Gootowwan Oromoo kutaa 11 qabriidhaa bara Harargeen tun hin beektu. Achi wareegamanii barboo. Harargee biyya Taaddasaa Birruuti biyya Nadhii Gammadaati. Biyya jaatanii adiiti. Oromoo har'a gartuu tana Harargee tosiin ga'e. Kana gad deebitee gosa naa barsiiftaati Harargee. Amaaraa Harargee jijjiire Tigree Harargeetu booma Itoophiyaati jettuun tana Harargeetu qaroomse. Biyyuma Itoophiyaa jettu tana Harargeetu qaroomse. Qaroomina Harargeetu barsiise. Seenaanis wooma feeteenu. Wooma feeteen. Dubbisi deemee kitaaba laayibireerii seeni. Mataa ol qabadhe Oromoon kamuu mataa ol qabateetu waa erge deem Wallagga gaafadhu waa ergeedha deemi si komando gaafadhu deemi Jimma gaafadhu sumatti himaa jiranii maayyoottan gurguddaan meeqa deem Tuulama gaafadhu deem wanta gaafadhu deem Faranjii gaafadhu Rabbi gaafadhu deemi. Siifima. Waan isin Oromoo irra taate. Ifa. Kanaaf waan akkasiiti. As keessatti nama baay'ee gosaa kaasee si diigu. Tokkosaa dargaggoo fi shamarran waan takka beekamtii kenninaaf. Harargeen gawwaan qabdu. In qabduun siin jee Oromoonis gawwaan qabdu. Biyya barbaada. Ifa. Walii galee. Akkas. Boonnuu jettanii naman gaafatina.
nyaannu dhuunuu jettanii nama hin gaafatina. Hiree mataa keessaniif murtanii murteessuudha qabdan jechuudha. Akka nama seenaan beeyne akka nama seenaan qabne bishaan gabatee irraa hin tahina. Kanamuu garuma barbaade jallisu. Olii gallee dubbii gabaabaadha. Hundi keessan arraan tana gara siyaasaan keessa maalii gara hojjettanii guddachuuti qabeenyaan bakka jirtanitti dubbii gabaabdu jaarmaya kalas. Wanni nama viidiyoon isinii hime kun imimmaan kun yaadannoo bara baraati qabritti illee ilmaan keessaniitiif wanniin akka arraachinaa so'an. Shamarran keenyas wallaalummaan qaban dhiirti teenyas wallaalummaan qabdu. Biyya teenya jaaruudha. Eenyumaa hojii qabsoo qabu biyyaa nuti. Jaati fakkaaya. Adoolitti erga daati gallaayik fooloo wal godha TikTok keessan YouTube keessan. Waan akkasii hojjedha. Dindeemin. Ani gana na wajjin haasawan fedhu okay. Warra akka keetiitti wajjin haasawa godhadhaa warri keenya kun. Bulookumaan firraa si godha sii galee. Bulookiin si godha firraan. Warra biyya teetiitti hojii taphadhu. Warra biyya teetiitti warra akka keetii hojii haasa'e. Rabla. Kanaaf wallaalaa tokkollee as jalatti arguun fedhan hiriyaa wallaalaa hin fedhu feesbuuka jalatti ilmaan Oromoo kutaa kudha tokko beektotaan qaba shamarraniif dargaggoo feesbuuka kiyya jalaa wallaaltota blookiin godhas keessaan hin fedhu. Walii gallee wallaaltota hin fedhan. Natti hin tolan Oromoota yabbaa barbaadde ta'e wallaalummaadhaan dhufnaan sin jaaladhu irraa deemasi. Ijoollee kiristaanaa maal fakkaatuun qaba? Ijoollee waaqeffataa maal fakkaatuun qaba? Oromoo bira dabree sanyii addunyaa tana guutuun qaba. Dinqisiifannoo teessaniis hin fedhu, jaalala teessaniis hin fedhu. Mucaa akkasii sitti fakkaatinan Naasira beeti. Hanu mucaa warra garaadhaa. Hayya. Eegagarli. Ijoollee Jimma maal fakkaatuun qaban? Ijoollee Wallaggaata maal fakkaatuun qaban? Ijoollee Harargeeta maal fakkaatuun qaban? Facebook kiyya jala.